في دوّتوتا ورمي ميديا تكنولوجيا كم نجرتن فيها كيسن جيتشان جين كين كانوا نرام دبوك مجرتن تسناقوم سكنتا كينيا ويادا سكنتا مري حواسات سكنتا مري حواسا رتي ويادا كيسمانو يورمي كيساتي مالتو ديما جرافي ورمي كيساتي مالتو تاما جراسي ويادا كولي لالوتا كيسمانو يروما كانتي ولغا كيساتي ونتوني تاما جران توربي دربي في هنغامات تمو ويا فراغو يتي نمون نلمان ورمو أجيتشاسو كنسا كيسمانو دوغا سني يروما كانا Fitaaliyya maraati raawwatamaa jiru irratti marii geggeessinu qabna hanga xumura sagantaa keenyatti wajjin turtii gaarii oyyaa karaa Oromiyaa miidiyaa teekinooloojiitti guyyaadhaa baga dhuftanii. Baga nagaan eegden. Mee keessumanuu marii keenya guyyaa hadhaa akkuma beekamutti marii hawaasaati. Mee hawaasa keenyaan wal baraa eenyu jedhamtu asirraa eegalla ergas boodammoo haala marii hawaasa keessuman rakkoo uummata keenyaatti qoliin dabaluu ta'a. Ani Wabii Xilaawun jedhama. Oromiyaa lixaa godina Wallagga Bahaa Naaroo Limmuu ganda Gorbaa guddinaatti dhaladhee guddadhe. Mee akkuma kanaan keessumaanuu atis naannoo dhalataa naannoo saniiti yeroo ammaa kana rakkoon hammaataan naannoo san irratti deemaa jiru argaatis jirru uummanni Oromootis argaa jiru. Mee rakkoon kun ammoo maalidha Wabii? Ati akkamitti ilaalta rakkoon kun bu'uurri isaa hoo maali jetteet uummata Oromootiif kan dhagahaa jirurraa kan keessa dhalatee fi uummata naannoo sanii keessumanuu bakka itti dhalatte naannoo sanitti mee maaltu deemaa jira? Egaa naannoon keenya naannoon Oromiyaa ka jedhamu kun naannolee kaabaa kana wajjin waldaangeessa beekamaadha kallattiiwwan adda addaatiin. Kallattiiwwan gama lixaan jiran kanaati keessattuu godinoota Wallaggaa keessaati godina Wallagga Bahaa jala ka jiran fi godina Horroo Guduruu Wallaggaa jalaan kan jiran yeroo hammaa kana leellaan guddaan kan irratti raawwatamaa jiruu fi saamichi guddaan kallattii adda addaatiin irratti raawwatamaa jira. Rakkoon waliigalaa rakkoon jiru ani akka yaadutti rakkoon adda ta'e jira natti hin fakkaatu. Rakkichi rakkoo siyaasaati. Furmaanni kennamuu qabus furmaata siyaasaati jedheen amanaan. Kana keessa miidhaa guddaa uummanni keenya qonnaan bulaan miidhaa gurguddaa keessummeessee jira. Egaa daa'imaati hanga maanguddootti nama waan beekne haga nama waa beekutti xiqqaatii hanga guddaatti namoota hirmaannaa siyaasaa qaban yookaan immoo argitee utuu sabni kun amma daangaa babal'ifachuudhaaf yookaan immoo dhiibbaa saba sanarratti godheennan waan kun irratti raawwate ta'e illee yaalii akkasiitu taasifamennaan akkasittiin cabee yookaan akkasittiin rukutamee yookaan immoo akkasittiin ajjeefamee jettee ofii amansiisuu dandeessa. Amma garuu wantoonni kun keessattuu bubbuleera waan kanas an akka yaadutti tokkoffaa akka meeshaa waraanaatti illee fayyadaman. Biyya keenya keessatti amma yeroo hedduu bakkoota adda addaatti fakkeenyaaf beela akka meeshaa waraanaatti beelli kun akkamiin karaa namtolchee fi karaa uumamaatiin kan dhufetu jira. Isaan kan akka meeshaa waraanaatti yeroo fayyadamantu jira beektaa. Uummanni beelaan dhumaa jiru amma yaadattoo ta'e Hararge keessaati bakka ta'etti dhiyoo kana namoonni nama beelaan miidhame socho'uu dadhabe yookaan ka'uu dadhabe suura isaa maaf maxxansite yookaan miidiyaa hawaasaa irratti maaf baasta jedhamee dargaggoota 3-4 hidhamee jira. Miidiyaan yoo gabaasu argeetan jira. Kana jechuun maal jechuudha uummanni osoo rakkatu yookaan immoo osoo beela'u osoo dheebutu gargaarsa akkamittiin gaafattuu fi yookaan deeggarsa akkamittiin ta'aa fi maal ta'uutii qaba yookaan kaayyoon jara akkas godhanii kana tarii uummata kana dhabamsiisuu dadhabsiisuu dinagdeedhaan dadhabdeen waa tokko iyyuu gochuu hin dandeessu. Kanaaf waraanni kunillee keessa jira beekte waraanni kallattiimaan meeshaa waraanaan qofa miti. Beelaan illee amma uummata keenya irratti bobba'ee jira. Tokko karaa uumamaatiin kan rooba dhabuu akkuma jirutti ta'e kan kallattii namtolcheetiin yookaan karaa harka namaatiin warreen aangoo qabaniitiin warreen waa gochuu danda'aniitiin irratti akeekamaa jiru hedduu waan garaa nama raasudha. Isa kanaan wal qabatee godinoota Wallaggaa kana keessatti wantoonni ta'aa jiran weerara daangaa yeroo adda addaatti dhaadannoo isaanii dhagaa turre. Dhaadannoo waggoota keessattuu waggoota arfan bilisiginnaan aangoorra ture kanarratti kaasee jalqabarraa kaasee sadarkaa miidiyaa irraati kaasee dhaadannoo warra kaabaa kana dhaggeeffachaatuma turre. Miidiyaa adda addaa irratti wantoota adda addaa irratti akkamittiin akka isaan Oromoo irratti dhaadachaa turan. Inni kun yoom badee osoo mootummaan jiraate yookaan osoo mootummaan
nageenya uummata kanaatiif wabii darbuu ni danda'a ta'eeti uummata kanaaf dhaabachuu danda'a utuu ta'eeti gaafa sanaa wanti kun dhaabachuu danda'a ture argiteetta yoo ta'e Amaara tokko yoo ajjeesan Oromoon tokko Amaara tokko yoo ajjeese nuti immoo dhibba goonee deebisnaa jedhanii dhaadachaa turan. Kunneen miidiyaa mootummaadha warra jedhaman miidiyaalee naannoo sanaatiin yeroo sana labsamaa ture beektaa. Yeroo sanatti mootummaan federaalaas haa ta'u mootummaan naannoo Oromiyaas haa ta'u mootummaan kamiyyuu waan dubbate hin jiru. Waan sana dhiisanii ilaalanii akkuma jedhame waan suni kun ammoo hojiitti hiikamaa jira. Qonnaan lolli hin jiru baay'ee lolli jira kan jettu osoo amma gamaa gamanaati osoo uummanni keenya ofirraa lolaa hin jiru wanta ofirraa lafuma isaarratti yookaan bakkuma jiraatu irratti qubannaa masaarratti bakkuma armaan dura jiraachaa ture irratti kan inni rukutamee kaafamaa jiru. Kan lubbuun hafan ka'aa jiranii kanneen immoo ajjeefamanii akka hin taane ta'aatii jiran. Kan amma dhiyoo kana waan ka'ee jiru kana sababa maalii ka'ee akkamitti ka'ee jiru kana odeeffannoon jiru miidiyaarra jira waan dhokataan addaan hin jiru. Garuu ani waan tokko kan inni ilaalu armaan dura naannoo akka lakkoofsa Itoophiyaatti natti fakkaata baatii eebilaa keessa gochoonni kun ka'anii turan. Keessattuu yeroo sana naawwan akka Horroo Guduruu Wallaggaa keessa gara Amuruu fi Wallagga Bahaa keessaan immoo gara Kiiramuutiin jechuudha. Ammallee gochoonni kun achumarratti bal'inaan ta'aatii jiranii. Yeroo sana kan adda godhu yeroo ammaa kana wajjin yeroo sana kan adda wanta adda godhu tokko Godina Wallagga Bahaa Kiiramuutti namoota maqaa sabaa Amaaraan hidhatanii socho'anii qabeenyi keenya saamamaa lubbuun namoota nagaas darbaa jira jedhan jiraattonni yaada isaanii bilbilaan OBN'if kennan. Maqaan koo Shifarraabbeen jedhama. Aanaa Kiiramuu ganda burqaa Sooromaati. Rakkoo baay'een nu wadateera finxaaleeyyii naannoo sanarraa rukkutuu maal ture kan jedhu dhiibbaa maaltu ga'ee kan jedhu sirriitti lafa kaa'anii jiran miidiyaa isaaniirra jiran ilaaluu dandeessaa. Finxaaleeyyii gaafa kaasnu egaa finxaaleeyyii Amaaraa qofa akka hin taane immoo hubatamuu danda'utu jiraata. Finxaaleeyyiin Amaaraa akkuma jiran finxaalessaan lolli yeroo sana ta'e tokkoffaa lola daangaa babal'ifachuuf godhamaa jirudha. Lola daangaa babal'ifachuudhaaf naannoo kaabaarraatii gara Oromiyaatti babal'ifannaa daangaa akka ta'e bulchaa naannoo yeroo sanaallee kan godinaallee waan wal fakkaatu dubbatan. Dhaabbanni waajjirri kominikeeshinii dabalate jechuudha. Waajjirri paartiin bilisiginnaa yeroo achi aanaa Kiiramuu ibsa baaseen meeshaalee yeroo sanatti uummatarraa saamaman qabeenyi uummatarraa saamame yeroo itti deebisaa turan yookaan deebisaa jirra jedhanii kan isaan toora miidiyaa isaaniitiin ibsaa turan argiteetti. Wanneen kun hin jiran agarraatti. Isaan kun ni jiran. Yeroo sana bifa kanaan akkas jechaa turan. Yeroo sana maaf akkas jechuun barbaachise amma maaf callisuun barbaachise kan jedhu sakanaga namoonni sirriitti hiikuu danda'an jiraachuu danda'anii. Mee bakka tan osoo hin gahin dura waan si gaafachuu qabutu jira. Okay. Biyyiin biyyattii san qabate irratti duulli hamaan irra taasifamaa ture hanga diroonii rukutamutti gahamee ture. Haa ta'u yeroo ammaa kana ammoo ajjeechaa Wallagga keessatti ta'amaa jiruu fi ajjeechaa kana dura gaafa paarlaamaa keessatti bo'anii uummata boochisanii ofii bo'aa turan ni beekna jenneetti dhamana. Atilee ni beektan yaadattaas jedhee amana. Ajjeechaan gaafa sanii nama 62 ajjeechaan amma Wallagga keessatti ta'amaa jiru yeroo ammaa kana nama 100 lakkaamaa jirtu guyyaa takkatti kadhumaa jiru guyyaa guyyaatti ammoo dabalamaa jira akka paarlaamaatti dubbatame namni 62 gaafa dhume ammoo har'a miidiyaan Oromoo jedhee maqaa of waamu tokko yoo dubbatu isarrattis duula qabanaa jira ammoo miidiyaan mootummaa tokko osoo hin dubbatin qaamni mootummaa keessa jiraachuu wanti kanaa ol ifa namaa ta'u hawaasa keenyaaf dubbachaa jira beeku waan kana. Wanti kana ol ifa namaa ta'uu danda'u ni jira jettee yaadda. Ammoo qaama kan yookiin bal'ifannaaf dhufan jennee yaaduu qabna. Kana qaama mootummaatti ifatu keessa jira yookiin qaama mootummaa Oromiyaatti waan kana qindeessee waan kana irra dalagaa jira jettee amanta. Uummataafis ammoo uummata nu ilaalaa jiruufis akka wanti kun ifa ta'uufis. Ammoo uummata keessatti dhalatteefis ifa haa ta'uu barbaade. Akkaataan nu itti ilaalluu fi uummanni hawaasni nu keessatti dhalannee guddannee hubatu tarii garaagarummaa qabaachuu danda'a beektaa. Wanneen kuni amma gabaabsineetuma akkuma jedhettu daangaa babal'ifannaa qofa jennee wanti dhiibdu hin jiru. Daangaa babal'ifannaa qofa osoo ta'eeti daangaa babal'ifannaa kan jedhu kuni bar humnoota alaa fi humnoota keessootiin ilaaluu illee dandeenya beektaa.
naannoo Oromiyaa keessatti inni alaa maal godha? Inni alaa fedha agarsiisa. Akkamitti cabsee seenu, akkamitti seenu kan jedhu fedha sana agarsiisa. Inni keessa jiru immoo haala sana mijeessaaf. Isa kanaafuu rakkoon guddaan jiru jalqabarraa kaafnee yoo ilaalle rakkoo sirnichaa natti fakkaata. Akkuma kootti. Sirni suni gaafa paarlaamaa keessatti uummanni Amaaraa akkasittiin ajjeefame yookaan dhume jedhanii dubbatan akkamitti akka boo'ame argaa turre beektaa. Garuu ajjeefamuu mitiitii miidhaawwanuma sasalphaa ta'aniyyuu warreeduma bu'uuraalee misoomaa jiraniyyuu kan Oromoo yookaan waan Oromiyaa keessa jiru dubbachuun hagam akka adeeffatame yookaan hagam akka barame waan ilaaluu dandeenyudha paarlaamaa biyya sanaa keessatti jechuudha. Amma osoo kan Oromiyaa akkasitti dubbatame ta'eeti maal tokko dhufu yookaan maal takka ta'u hubachuun ni danda'ama. Kanarraati maal hubannaa fedhiin sirnicha biyya sana jiru yookaan fedhiin sirna biyya sana geggeessaa jiru yookaan biyya sana bulchaan jira jedhu maal akka ta'e irraa hubachuu ni dandeessa. Keessattuu mootummaan bilisiginnaa amma akka bilisiginnaatti naannoo Oromiyaati naannoo Amaaraati jedhamee wanti kaahamuyyuu mul'atu beektaa. Amma daangaa malafaati durumaan baramee raayyuutu akkas jenna malee maaliif lachuun isaaniiyyuu waliin ta'aniiti waan gochaa jiran kan godhan. Barbaadan waraana achiiti labsanii fattee as fudhatanii waan barbaadan gochaa turanii waraana bilisummaa Oromootti rukkunna jedhaniitu guursifachaa turanii jara kana adda baafnee warra sanatu Oromiyaa cabsuu dhufee yookaan Oromiyaa rukkutuu dhufee warri kun immoo akkas godhanii wanti ilaalu hin jiru akka kootti. Garaagarummaa tokkoon hojjeta tokko immoo deeggarsa godha. Yookaan immoo keessatti hirmaata. Harka caaluun keessatti hirmaata, harka caaluun deeggarsa godha. Waan kana gochaa jiran, waan kana geggeessaa jiran jedheetan. Yaada gaariidha. Mee waan hangammaatti keessumaanuyyuu uummanni Oromoo haalli ammaa kan itti hubachaa jiruu fi uummanni keenya itti hubataa jiru maaliif akkaataa garaagaraatiin hiikuu danda'a. Keessumaanuyyuu qaamni mootummaa waan kana keessatti hirmaachuu baatus qaama mootummaatti wanni kun qindaa'ee yookiin immoo akka irratti duulamaa jiru uummanni keenya baruu qaba. Sababni isaas immoo warroonni kana dura keessumaan poolisiin Oromiyaa kan achi keessa turan guyyaa san gallakkisanii magaalaa keessaa bahu ragaan bahaa jiruu fi hawaasa keessaallee kan mul'achaa jiru. Erga bahanii booda ammoo waraana adda bilisummaa Oromooti fakkeessanii waraana adda bilisummaa Oromooti jechuun maqaa waraana adda bilisummaa Oromoo balleessuu kana hoo maaliif barbaachisa? Maaliif waan kana gochuu yaadan? Inni kun egaa waanuma ifa jiru hawaasni keenya kanneen waan kana nu banne yeroo hedduudhaaf waan akkasiitiin yookaan bulchaajii akkasiitiin uummanni keenya rakkachaa ture beektaa. Uummanni keenya qaamni deemu tokko tarii kaayyoo ni deemuuf hubachuu rakkisuu danda'a. Maaliif imalaa jira kan jedhu. Yaadni guddaan kaayyoon guddaan bilisiginnaan qabu yookaan sirni sun qabu biyya Oromiyaa keessatti waraana bilisummaa Oromoo jedhamu kana balleessuudha beektaa. Waraana bilisummaa Oromoo jedhamu kana immoo balleessuudhaa fi carraa argate hundatti yookaan kallattii hundatti argate humna argate hundatti tooftaawwan argate hundatti fayyadamuu barbaada. Inni kun egaa tooftaa akkamii fayyadamuu barbaada? Obbolaan lamaan yoo barbaade wal ajjeesuu danda'a. Carraa sana argatee itti wal ajjeesuu danda'a. Aangoonni mootummaa waan isaan dubbachaa turan ministeerri deetaan nageenyaa Taayyee Danda'aa fi miseensa paarlaamaa Itoophiyaa kan ta'e Angaasa maal jedhanii akka isaan dubbachaa turan beekamaa. Shanee Shimallisii ijaarachaa turan beektaa. Shanee Shimallisii ijaare kun eenyu fa'i? Egaa garee waraana bilisummaa Oromoo fakkaatee socho'u jira. Walumaa galatti kallattii adda addaatiin hubachuu fi wanti nu hawaasa keessa jiran beekna sirriitti beekna waan ta'eef maatiin achi keessaa qabna hiriyoota keessaa qabna. Wanneen kun taateewwan gurguddoo fi jibbisiisoo ta'an yeroo dheeraadhaaf ganna dheeraadhaaf adeemsifamaa turan beekta. Wanneen kun immoo kaayyoo biraan qabu. Tokkoffaa waraana bilisummaa Oromoo uummaticha jibbisiisuudha. Lammaffaa immoo tooftaa akkasiitiin uummanni waraana bilisummaa Oromoo jibbee of keessaa achi yoo dhiibe tariitii bifa sanaan waraana kanas dhabamsiisuu yookaan dadhabsiisuu dandeenya kan jedhu qabatameeti wanneen kun mootummaan akka hojjechaa jiru. Namni kamiyyuu salphaatti hubachuu waan danda'udha jedhee yaadan.
bilisummaa Oromoo keessumaanuu ati naannoo isaa dhalattee guddatte. Waraana adda bilisummaa Oromoo uummata naannawaa san jiruu fi waraana adda bilisummaa Oromoo naannawaa san socho'us immoo isaaniif maali? Uummata saniif. Waraanni bilisummaa Oromoo seenaa masaa keessattuu wanti dhagaa guddanne naamusaan beekama. Naamusaan beekama. Wanneen kana hawaasa waraanni bilisummaa Oromoo keessa socho'u utuu gaafatte yookaan tokko tokko osoo gaafatte maal akka ta'e sitti himuu danda'an. Waraanni kun uummata kanaaf qabsaa'a beekte mirga uummata kanaatiif qabsaa'a waan ta'eef uummanni sun uummata sanaaf gaachana ta'e kan inni keessa socho'u beektaa carraa argate hundumaan uummata sana ittisaati kan inni deemu. Fakkeenya gabaabduu tokko yoon si kaasee amma naannoo gara torbee lamaaf deema. Aanaa Haroo Limmuu sirriitti itti dhiyeenya waan qabuuf odeeffannaa isaa waan qabuuf si kaase malee aanonni biraallee ni jiran. Aanaa Haroo Limmuu keessatti amma torbee lamaaf deema. Torbee irra qaxxaamuree jira. Waraanni bilisummaa Oromoo erga to'ate aanaa sana gara torbeef wayii deemee jira beektaa. Kaabinoonni achirra jiran hunduu harka kennatanii amma warreen yakka adda addaa hojjechaa turan wanneen adda addaa hojjechaa turan hundumaa bakka tokkotti walitti qabeetu gorsaa kan jiran. Viidiyoon hojjetamee miidiyaarra ni jira. Kanaan wal qabatee maaltu ture? Uummanni sun amma fakkeenyaaf rakkoo ibsaatu ture. Ibsaan hin jirachuu danda'a. Guutummaatti hin jiru. Ni beeka bakka itti dhaladde dhaanaan sun. Guutummaatti ibsaan hin jiru ture. Duraan waan ibsaa kana rakkoolee ibsaa bishaan maal kana gaafa kaastu achiiti waraana bilisummaa Oromooti yookaan warri mootummaa shanee tokkas godhee jira. Shanee tokkas godhee jiru. Akkaataa adda addaatiin ibsaa kana irraa balleessanii erga jedhanii booda akkasitti balleessan. Amma dheengadde erga sana ta'eeti booda waan hundumtu sirratee magaalaa sana keessatti ifaan lakkifameera. Gandoota baadiyyaa keessayyuu diriirfamaa jira jechuun dhaga'ee beektaa. Kanarraati salphumatti waraanni bilisummaa Oromoo maal akka ta'e yookaan immoo maal akka yaadu sagodhe osoo hin ta'in hawwiinsaa osoo ta'eeti uummata kanaaf maal ta'uutii qabaa maaltu guutamuu qaba yookaan immoo maaltu ta'uufii qaba akkamitti jiraachuu qabaa maaltu isaaf mala kan jedhu waraanni sun ni beeka uummannis immoo ni hubata jedhee yaada. Tarii rakkoon hubannaa hawaasa keenya keessa jiru yeroo amma tariiti warreen gogaa sana uffatanii adeeman warreen kaayyoo adda addaatiif uummata sana keessa bifa adda addaatiin socho'an isaan kana hubachuu yookaan adda baafachuu irratti rakkoon jiraachuu danda'a. Warri waraana bilisummaa Oromooti kaayyoo waraana bilisummaa Oromoo manaa ba'eef sochoosaa jira yookaan galmaaf ga'uuf jiru jedhan bakkoota adda addaatti yookaan Oromiyaa bakkoota hedduutti wanneen taa'aa jiran akkaataa kamiin akka socho'aa jiran uummatichi. Mee keessumaanuu waan baay'ee bareedaa nu kaaste keessumaa waan naannoo Wallaggaa Baa keessatti ta'amaa jiru guyyaa guyyaatti sammuu argaa jirra. Amma kanaan jiddu gala keessumaa Shawaa keessattis waan ta'u amma kan argaa jirra. Keessaanuu waraana adda bilisummaa Oromoo fakkaatanii dubartii gudeeduu mallaqa namaa manatti nama seenanii nama saamuun maqaa waraana adda bilisummaa Oromootiin garuu gaafa waraana adda bilisummaa Oromootiin qabamanii ammoo ifatti ani waraana adda bilisummaa Oromoo fakkaadhee waan kan hojjedhe jechuudhaan kallattii garaagaraatiin ibsaa turanii argaatis turre sooshaal miidiyaa hawaasummaa kanarrattis argaa turre yeroo garaagaraa waraana adda bilisummaa Oromoo namoota dhiyeessee fuulattis dubbisanii anatu waan kana raawwate maqaa waraana adda bilisummaa Oromootiin ebaluutu waan kana raawwadhu naan jedhe jechuudhaan kallattiidhaan dubbachaa turan. Kana uummata keenyaaf haarawaa ta'eetis miti garuu ammoo uummanni keenya irra deebi'ee waan kan ittiin sobamuu akka hin dandeenyee fi waraanni adda bilisummaa ammoo uummata Oromootiif maal akka ta'e uummanni Oromoo waraana adda bilisummaa akkamitti ilaala akka jedhanii warroota waan kana sobuu barbaadaniif akka ifa ba'uuf waan kana kaase. Mee keessumaanuu amma waraana adda bilisummaa Oromoo yeroo ammaa kanatti injifannoo gurguddaa kallattii garaagaraatiin argamsiisaa jira. Keessumaanuyyuu guyyaa guyyatti naannolee Wallaggaa keessatti aarsaa guddaas kafalee mootummaa isaan barbaadu osoo hin taane waraana adda bilisummaa Oromoo mootummaa barbaadee ammaa kana kan rukutaa jiru. Kana jechuun akkamitti botamee waraana adda bilisummaa Oromoo milkaa'ina akkamii irra jira jetteetiin ilaalta. Keessumaanuu naannoo kee kanatti itti dhalatte kanatti baay'ee waraana adda bilisummaa Oromoo dhageettis qaba sochiis akka malitti jira. Mee akkamiin ilaalta waan kana? Miidiyaa hawaasaarraati yookaan wanti miidiyaarraati dhokatee jiru hin jiru beektaa. Tariiti waan miidiyaa hawaasaarratti arginuu fi waan lafarratti arginu wal bira qabnee dhugoomii isaa akkamitti adda baafanna kan jedhu namoota hedduu rakkisuu fi yaada hirsiisuu danda'a.
akkuma tu jette lachuu sana nu badda waan miidiyaa hawaasaarra jiru nan argaa waan lafa sanarra jiru hedduminaan nan beeka waan ta'eef waan jiru dubbachuu hin danda'a. Waraanni bilisummaa Oromoo ajajaa waliigalaa waraana bilisummaa Oromoo yeroo torbe darbe keessa ibsa karaa arraata biyyoolessa Oromiyaatiin laate dhaggeeffannee yookaan dhageenyee jirra. Wanneen sanaan waan nuti beeknu hedduunsa yookaan injifannoowwan isaan galmeessan hedduunsaa wanni nuti beeknudha. Fakkeenyaaf waan kanarraati waan guddaan injifannoo guddaan isaan galmeessanii jiran gara Oromiyaa lixaatti buufanni waraanaa mootummaa biyya sanaa inni guddaan kan mooraa dhidheessaa jiru ture. Mooraa dhidheessaa kan jiru ture. Mooraa dhidheessaa keessa kan jiru rukutanii akka baasan yookaan humna achi keessa jiru rukutanii akka baasan mooraa sana to'atanii akka turan wanneen kana ibsa baasaniiru qabatamaatti dhugummaa isaas ni beekna. Egaa buufata waraanaa tokko yookaan buufata diinni keessa buufatee jiru tokko rukutanii keessaa baasuun yookaan sochoosuu jechuun agama akka salphatu yookaan agama akka ulfaatu warruma waraanaatiif dhiibna. Ammoo yaadamee hin beeku waan akkasii ta'ee hin beeku yookaan immoo sadarkaa akkanarratti godhanii hin beekan. Maaltu jira injifannoo waraanni bilisummaa Oromoo guyyaarraa guyyaatti galmeessaa deemu numa jira. Injifannoowwan galmaa adeeman kanneen wal caalanii akkasuma aarsaan itti kaffalamullee akkasuma wal caala beektaa. Injifannoon dhufuuta silaa aarsaa malee wanti dhufu hin jiru. Isa kanaafuu injifannoowwan gurguddoo bakkoota hedduu keessatti kaasuu dandeenya. Wallagga bahaa keessaati. Aanaa Haroo Limmuu dabalatee aanaa Limmuu Galiilaa dabalatee amma aanota kana lamaan keessa waraanni mootummaa yookaan caasaan mootummaa amma gara torbee lamaaf deema erga buqqa'ee bade. Mee kara xumuraatti deemnaa keessumaa qabsoo Oromoo yeroo ammaa kana maal argee jettee ilaalta akka waraanni adda bilisummaa Oromoo kallattii kanaan jabeessee falmachaa jiruu fi uummanni Oromoo sammuu kallattii garaagaraatiin qabsoo garaagaraa godhaa jira. Qabsoon Oromoo kun yeroo ammaa kana sadarkaa maal argee jirtee ilaalta? Egaa qabsoo waraanaan akka nama dhuunfaa tokkotti akka ofii koo ilaaluu tokkotti waraanichi yookaan waraanni bilisummaa Oromoo kaayyoo yookaan galma itti deemuu qaba. Waan jedhani isaan iyyuu yeroo baay'ee yeroo dubbatan nuti haala mijeessinee uummata sanaaf daandii agarsiifnee uummanni sun waan barbaade filachuu akka danda'u gochuudha jedhu waraanni bilisummaa Oromoo. Kaayyoon isaas uummatuma isaaf yookaan kan jiraatu uummatuma isaatiif waan ta'eef wanneen mijeessuu qabu uummatuma isaatiif mijeessa. Keessattuu uummanni keenya uummanni qonnaan bulaan waan kanaan wal qabatee hedduu miidhameeti jira. Wantoota hin beekne duuba jiran immoo wantoota hubachuu hin dandeenye hedduun immoo ni jiran. Wanti ta'u hundumtuu waan sabni tokko gaafatu hundumtiyyuu karaa nagaa osoo ta'eeti eenyumtuu kan jibbu hin jiru beektaa. Ani dhiigan itti lolaasaa yookaan lafeen itti cabsaa isa naa wayya namni jedhu filatu jiranatti hin fakkaatu akka kooti. Ammoo warreen waraana kanarratti xiyyeeffatanii yookaan lola kanarratti xiyyeeffatanii sirna biyya sanaa wajjin wal lolaa jiran. Walumaa galatti sirni yeroo kana biyya sana keessa jiru uummata kanaaf hin taane hin ta'us gara fuulduraatti jedhaniiti kan lola kanatti jiran. Isa kanaafuu sirnicha balleessuudha yookaan sirnicha buqqisuudhaaf kan lolaa jiran. Sirni sun buqqaanaan sirna barbaadee ijaarratee sirna isaa tiin Oromoon akkaataa barbaadee wal gaggeessuu akka danda'utti waraanni bilisummaa Oromoo kan socho'u. Isa kanaaf amma sadarkaa maaliirra ga'e kan jettuuf miidhamni gurguddaan yookaan wantoonni sababa waraanaatiin uumaman wantoonni gurguddaa nutti hin tolle dhaga'aa jirra beektaa. Injifannoon yookaan galmii deemamuu sunis agasuma haguma dabalaa deemu fakkeenyaaf namni tokko dhalatee gaafa dargaggummaa argite gaafa dargaggoomuuf jedhu mallattoowwan agarsiisuu qaba miti. Gaafa dargaggoomuuf jedhu mallattoowwan agarsiisu sagaleen furdachuu areeda baasuu wanneen akkasii kana jira beektaa. Gaafa sana namni sun maal ga'uu ga'eera of danda'ee jiraachuu yookaan harka maatii keessaa iyyuu bahee umurii waggaa 18 darbaa jira jennee hubanna. Kanaafuu sadarkaan qabsoo kan waraanni bilisummaa Oromoo gaggeessaa jiru kun irra ga'ee jiru. Akka hubadhutti akka hubannoo kootti akka dhuunfaa kootiitti lolli ta'u waraanni ta'u
waraanni isaan qaama mootummaaf qaamota adda addaa gidduutti gochaa jiran uummata sana gaaga'aa jiruyyuu kaayyoo deemamuuf bakka barbaachisuun yookaan bakka barbaadamuun akka ga'uuf carraa guddaa bana jedheetan amanan akkasitti tasayyaa. Kanuma waraana adda bilisummaa Oromoo dargaggummaa irra jira, dargaggoomee jira. Hundi isaa karaa fuulduraatti ibsee jira jechuun deemsa jechuudha. Kun jabaatee jira of danda'eeti. Dhugaa dubbachuu fi qabsoon Oromoon gochaa jiru karaa waraana adda bilisummaa Oromootiin baay'ee akka namatti toluu fi waraana adda bilisummaa Oromoo sadarkaa kanatti golaalee Oromiyaa hunda keessatti faca'ee qaama sadaffaa malee biyya san keessatti waraana hagas jabeessee guyyaa irraa guyyaatti leenjisee gabbaasaa Oromiyaa guutuu golaalee hunda keessatti immoo tarkaanfii akkas fudhachaa keessumaanuu waraanni adda bilisummaa Oromoo karaa Cibbaa Soddon Booruu waan baay'ee namatti tolu kana duras torbee darbee keessa kan fudhachaas ture akkuma kanaanii godina Arsii Bahaa keessattis waraanni adda bilisummaa Oromoo guyyaa kaleessaa immoo Harargee keessattis waraanni adda bilisummaa Oromoo keessumaanuu tarkaanfii gurguddaa akka fudhachaa jiru kan mul'achaa jiru guyyaa har'aas immoo keessumaanuyyuu naannawa Amboo naannawa Ganda Biraatittis waraanni adda bilisummaa Oromoo tarkaanfii akka fudhachaa jiru tarkaanfii konkolaataa sadii olmoo akka barbaadessee odeeffannoo har'uma kana asteenyaa isaa jiru kan amma godina Wallagga Bahaa keessaati magaalaa Ukkee jedhamtu lolarra turanii qabatanii har'uma kan amma asuma jiru fi godina Iluu Abbaa Boor keessaati aanaa Dhaabboo kan jedhamtu natti fakkaatti aanaa Dhaabboo kan jedhamtu har'a kan amma jiru amma yeroo odeessaa jiru kanatti jechuudha. Kanaaf guyyaarraa guyyaatti wanti hundumtuu akkasuma waan haaraatti waan adda dhugaa dubbachuuf waraanni adda bilisummaa Oromoo uummata Oromoo birattis immoo kabajaa guddaas qaba. Waraanni adda bilisummaa immoo kaayyoo fi adeemsisaas immoo uummata Oromootiif jedhee gadi bahee lubbuu aarsaa hin qabne kafalaatis kan jiru uummata Oromoo immoo kallattii kanaan ni weerara yookiin uummata Oromoo irraa meeshaa fudhata osoo hin taane uummata Oromootiif meeshaa akka hidhatuu fi meeshaa hidhachiisuudha kan barbaaduu fi kaayyoon isaallee immoo of tiksee daangaa ofiis akka tiksuu fi kan lubbuu ofii aarsaa kafalaa namni immoo aarsaa lubbuu ofii namaa kenne saba isaa meeshaa irraa hiikee namni biraa hajjeesu jedhama jedhamee sammuu namallee waan hin fudhanne waan hin yaadamne roonni shira kana xaxaa jirtan ammoo isin waan milkaa'u sanatti hin fakkaatu akkam jettaati. Kun egaa namni hawaasan qabsaa yookaan hawaasaaf nan qabsaa jedhee dubbatu tokko shira akkasii kan dalagu taanaan yookaan waan shira uummata irratti kan dalagu namni uummata irratti shira dalaga taanaan yoomillee milkaa'u. Wallaggaa irratti ajjechaasuu kan isaa ta'amaa tureetiin walqabatee isaadhaan kan eegallee keessumaanuu qabsoon Oromoo marra kan geessee fi qabsoon Oromoo amma kan dargaggummaa irra geettee jirti karaa dargaggummaa irra ga'uun ammoo keessumaanuu saba Oromootiif abdii saba Oromoo tooruudha kan jettee ati nu kaaste mee kan xumuraatti uummata keenyaa fi dhaggeeffattootaa fi daawwattoota keenyas waan kaastu yoo qabaatte asumaan carraa. Tole galatoomi ani waan addaa waan hin kaasuuf hin jiru keessattuu yeroo ammaa kana Oromiyaa keessatti wantoonni bal'inaan fokkisaa ta'anii yookaan uummata keenya irratti ta'aa jiran tokko sababa waraana kanaatiin rakkoo adda addaa keessatti kan kufan egaa warreen lubbuun darbaniiru abalu du'ee jennee yookaan namni biraa namni du'ee jentee sa jiru gattu sa jiru jabeessuu dirqama uummanni keenya tokkoffaa beelaan akka malee miidhamaa jira lammaffaa sababa waraana kanaatiin buqqaatiidhaan bakkoota adda addaatti kanneen miidhaman gara Harargee keessa dabalatee godina Baalee keessa dabalatee humnoota warra kaabaa kanaan immoo gara Horroo Guduruuf Wallagga Bahaa keessa dabalatee uummanni hedduun buqqa'eeti jira beektaa. Kanaaf kallattii adda addaatiin namoonni adda addaa haga danda'anitti akkaawuntii waliin ta'anii akkaawuntii adda addaa bananii gargaarsa walitti guuranii qaqqabsiisaatu jiran. Isaan kana warreen beelaan miidhamanis warreen saba kanaan bakka mana jireenya isaanii irraatii qabeenya isaanii irraatii manni isaanii gubatee qe'ee isaanii gadhiisan wantoota adda addaatiif saaxilaman rakkoo fayyaa ta'uu danda'a rakkoo nyaataa ta'uu danda'a dhugaatii ta'uu danda'a haga danda'ame har'a wal jiraachisuudhaaf uummanni Oromoo bakka hundarrayyuu jiru haga danda'e wal bira dhaabbatee bara hamtuu kan akka wal dabarsuu kan jiru hawwii kooti kan mannaa. Oke, galatoomi ulfaadhu wabii dhaggeeffattootaa fi daawwattoonni Oromiyaa Miidiyaa Teknooloojii akkuma nu hordofaa turtanitti keessumaanuu qabsoon Oromoo malarra geessee fi keessumaanuu ajjeechaan suukaneessaan naannoo Wallaggaa irratti ta'ame
amma kana qaama eenyuti yookiin qaama mootummaati moo waraana adda bilisummaa Oromooti jechuun gaafilee gargaraa hawaasni Oromoo social media hawaasummaa kan irratti kaasaa turtan keessumaa inni kun waan wal nu lolchisu yookiin waan wal nu dhoofsisu sun taane waraanni adda bilisummaa Oromoo saba isaatiif gabbahee saba isaa waan ajjeesuuf isii qabu waraanni adda bilisummaa ammoo uummata Oromootiif jecha kan fi dirree taa'ee yookiin dhagaa boraafatee bulu waraanni adda bilisummaa Oromoo maqaa xureessaa fi qaama mootummaatiin keessumaa nu qindaa'ee wanti kun irratti hojjetame ta'uu dokumantiilee garagara yeroo biraatti qabannee kan isin dhiyaannu ta'a ammaaf immoo sagantaa keenya guyyaarraa kanumaaf goolabna wabiinis karaa istiidiyoo keenyaa dhufteen wajjin turtii godhuu keetiif ulfaadhu galatoomi. Isinillee naaf feertanii waan hawaasa keessa jiru akka dubbannu waan gootaniif galatooma jecha. Okey, galatooma ulfaadhaa sagantaa keenya kanumaan goolabna olmaa gaarii kabultanis bultii gaarii.